Al takkaa ilaalimee jettee jaarsa shiinaaf kennite. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een hanga kutaa 8 qofaatti baradhe. Dubartiin naannoo keenya kutaa 6 waggaa 14 darbitee jennaan waa lamatu ishee eeggata. Yookiin heerumuu yookiin immoo jaarsa isheetiin gara biyya hambaatti ergamuudha. Kanaan ala darbitee waggaa 2-3 ganda keessa teessee jennaan akka waan heerumni ishee dideetti yookiin immoo dhiirri ishee tuffateetti lakkaa'ama. Namni magaalaa 35 illee gahee heerumaaf abdii qaba mitire. Naannoo keenya baadiyyaa garuu dubartiin ganna 20 xumurtee jennaan dhiira jalqabaaf hin taatu jedhamteeti kan lammata fuudhu yookiin immoo jaartiin jalaa boqotteetu ishee barbaada malee dargaggeessi kichuun isheen fedhu. Anis ta'e obboloonni koo hiriyoonni koo dubaraas kana sodaa jalqabuma waggaa 11 waggaa 12 fidnu waa'ee akkanaatti baay'ee dhiphachuu jalqabna. Doorsisni guddaas karaa maatii nurra gaha. Akka nuti heerumnu barbaadama. Qeen yookiin immoo naannoon keenya immoo ijoollee dhiiraa caalaa ijoollee dubartii godhatee baay'ifatee qaba. Uumamuma rabbiitiin jechuudha. Maatii kiyya keessatti illee dhiira 3 fi dubartii 5 walii galaan ana waliin ijoollee 8 dhalateera. 8 kana keessaa dhumarratti kan dhalate anaam, dhumarrattis kan heerume anaam. Maarreegaa faayidaa dhumarratti dhalachuu ni beektu mitire. Anaanis sanumatu na eeggate. Maatii koo biratti baay'een jaallatama, baay'een kunuunfama. Sanarraa immoo addatti bareedinni kiyyallee adda waan na ta'eef abbaan koo jalqabumaa sanyii koo keessaa akka kee bifa yookiin immoo bareedina kan qabu hin jiru jedheen ajajaam. Anis abbaa kiyyaan baay'ee tokkotti hin jaalladha. Uffata obboloota koo kaaniif biturraatii addatti kan qaalii ta'e kan bareedu anumaan illee gabaa geessee na filchisiiseeti anaaf bitaam. Obboloonni koo warra kaan walakkaa akka koottillee hin ilaalamanii. Hojii yoo namni mana hin jirre ta'e qofan maatii kiyyaaf hojjedhaam. Kana keessatti kunuunfameen haadhaaf abbaa koo obbolaa koo biratti hin guddadhe. Maarreegaa kanaan kutaa 8 akkuman xumuretti dargaggoonni 2 na fuudhuudhaaf torbee tokko keessatti waraqaa ergatu. Kaayyoon maatii kiyyaa kutaa 8ffaa akkan xumuro qofadha. Kutaa 8ffaa kana nan xumure. Yoom akka abbaan kiyya na kennu ollaan namni qeellee sirriitti waan beekuuf qormaata ministirii kutaa 8ffaa qoramee buleen torbee isaa keessatti jaarsa 2tu dhufe. Tokko achuma naannoo keenyaa yeroo ta'u tokko immoo biyya hambaatiidha. Isa naannoo yookiin immoo qe'ee keenyaa malee isa biyya hambaa ani hin beekuuni. Maatiin kiyyallee akkanuma maatii isaa beeku malee eenyu akka ta'e yoom akka biyya kana keessaa ba'e waan beekan tokkollee hin qabanii. Akkanumattiyyuu eenyuuf akka maatiin kiyya na kennan tilmaamuu ni dandeessu. Isa biyya keessaa dhiisanii isa biyya hambaadhaaf gaarummaasaa eenyummaasaa otoo hin beekin isa siif wayyanaan jedhanii. Ani yeroo sanatti waa 2 takkaatti argachuu gaa'ilaa fi biyya hambaa wanta natti ta'eef isa biyya keessaa kana filannoo keessayyuu hin galchine. Isa biyya hambaatiif maatiin koo eenyummaasaa qoratanii buusanii baasanii tole jedhanii na kennanii. Inni biyya hambaa kun umriidhaan illee xiqqoo baay'ee nama na caaludha. Kana qofaa miti. Achuma biyya hambaatti haadha manaa 2 qabaam. Yeroo jaarsi dhufe garuu fuudheera haadha manaa 1 qaba. Amantaan aadaan naannoo keenyaa immoo dhiiraaf ni qaba ni jiraachisa taanaan kana ni eeyyama. Abbaa qabeenyaadha. Siin qofa otoo hin taane maatii kee obbolaa keellee walitti qabee jiraachisuu ni danda'a jedhamee anaan amansiisame. Maatii kiyyaan illee amansiisanii haadha manaa jalqabaa ta'een biyya keessatti heerumuu otoo hin danda'u biyya hambaa tujaara
abbaa qabeenyaa waan jedhameef qofa haadha manaa sadaffaa ta'een biyya hambaatti akkan heerumuutiif maatiin kiyya na kennaniin. Naannoo keenyallee 2-3 hanga haadha manaa ja'atti dhiirri fuudheeru waanta jiruuf akka waan fagoo jirutti nu birattiin ilaalamu. Dhiiraaf miti dhalaanillee naaf hin ta'u jettee dhiira 4 dhiira 5 jijjiirtee ilmaan abbaa garaa garaarraa dhalatan 7-8 yeroo godhattu argeen hawaasa kiyya keessatti guddadhe. Biyya hambaama tujaaruma waan jedhameef inni kun rakkoon gara fuulduraatti gaa'ela keessatti na mudachuu danda'u otoo hin ilaalamin kallacha deemeen murteesseen akkan isa waliin jiraadhuutiif ni kaan karaa maatii kiyyaanaaf godhame. Sagalee bilbilaan malee suuraadhaan illee namni deemeen biyya hambaatti argadhu eenyu akka ta'e namni natti argisiiseeru hin jiru. Hooy jedhamee dubbiin takkumatti dhume. Gaa'ellis biyya Arabaatti isiniif ta'an jedhame. Sanaan abbaan manaan koo yeroo sanarraatii kaasee piroosesii naaf jalqabee viizaa kiyya naaf ergee gara biyya hambaa Saawud Arabiyaatti imala koon taasisee haadha manoota isaa lamaan waliin wal na barsiisee anaafillee qobaatti mana naaf kireessee namoota naannoo kiyya jiran ilmaan Oromoo wal na barsiisee isa bira deemeen baatii yeroo hin guunne keessattis hojiillee naaf barbaadee waan ittiin mana koon bulchadhu anumtuu gahaatti nan qabaa. Haa ta'uutii garuu akka gaariitti warra kee gargaaruun wanta si barbaachisuuf hojii kanarraatii mindaa argattuun warra kee gargaarii jedhee hojii na jalqabsiise. Waanuman eegedhes dubartii heerumaafis ta'e karaa kamiiniyyuu biyya hambaa deemteef hojjechuun hojii barbaaddachuun waanuma eegamudha. Kanaan ala hundumtuu hojii isaa waanta ooluuf mana taa'uun baay'ee nama jibbisiisa. Kan nama ajaa'ibu abbaan koo darbee mana keessatti afaan Arabiffaallee wanta nu shaakalchiisuuf akka ijoollee biyya koo afaan Arabiffaatiif biyya hambaa deemeen ani baay'ee rakkanne. Jechoota muraasa nan dhagahaa. Isaanuma walitti fideen dubbachuun eegale suuta baraan dhufe baatii 5 baatii 6 keessatti ijoolleen biyya koo waggaa 5 waggaa 6tti kan isaan haasa'an taphachuun eegale. Nama kan sirreessus kan balleessus riyaadha yoon jedhe soba natti hin ta'u. Bakkan hojjedhu kanaatii mucaa Oromoo sanuu immoo lagdi tokko qofa maatii kiyyaaf maatii ishee kan daangessu as biyya Arabaa waggaa hedduu erga hojjettee booda gaa'ela dhaabbattee kan jiraattu gaa'ela ishee keessatti garuu gammachuu kan hin qabnee fi otuu dandeessee gaa'ela gara biraa otoo argattee gaa'ela kana dhiistee walii galtee abbaa manaa isheetiin gaa'ela biraatti ce'uu kan feetu tokko waliin bareem. Akkamittiin namni gaa'ela otoo qabu walii galtee abbaa manaa isaatiin gaa'ela gara biraa barbaadanaan jechuu ni dandeessu. Abbaa manaa ishee waliin akkanatti himtetti kan isaan mana tokko keessa jiraachuu jalqaban rakkoo qofaa kireeffatanii jiraachuu waan hin dandeenyeetiif malee hariiroon yookiin immoo walitti dhufeenyi yeroo sanatti gaa'elaaf walitti isaan fidu hin turre. Isheen kana jala murtee himte. Rakkinatu isa waliin na jiraachisa malee ani sanan dhiisa jettee isa keessee ni haasofte. Innis haga kana dhimma isaa miti. Biyya hambaa kun ni beekama mitire. Dubartiin dubartii waliin dhiirri dhiira waliin kireeffatee jiraaturra jireenyumtuu jireenya akka namatti fakkaatuuf dhiphinni sammuu keessaa akka inni hir'atuuf kan danda'an yoo ta'e walii galanii dhiiraaf dubartiitiin akka gaa'ilaatti otoo waliin jiraatanii bareedaadha. Hedduun gaa'ilaa biyya Arabaa kana keessa jiru ilmaan of gidduudhaa hin qabanii. Yoo ilmaan godhatan tokkoon isaanii yookiin immoo lamaan isaanii gara biyya hambaatti galuu qabu. Warreen immoo fooyya'anii qabeenya immoo horatan kaleessa badii ofii fi namarratti raawwachaa turaniitiif gola nama hedduu Rabbi ilmaan dhowwateera. Abbaan manaan kiyya nama hojii gaarii qabu ijoollee Oromoo hedduu biratti illee ija nama qabu nama jaallatamudha. Biyya Arabaa kana keessas waggaa hedduu tureera. Gaa'elli isaa lamaan dubartootuma hojiidhaaf biyya Arabaa dhufan biratti yeroo ta'u kan sadaffaa kan kiyya garuu biyya dubartii kabaja qabdu bareeddu yoo waliin hin dhaabbadhu na bareechitu jedheeti na bitatee na fidate jechuun hin danda'amu. Haadha manaa 3 ana waliin namni kun qabaatus haa ta'uutii garuu anaa fi haadha manoota warra kaan qixxeedhaan hin bulchu. Umriidhaan illee xiqqoo dachaa umrii kootiin ol wanta na hangafuuf dubbii hedduu danda'een
isa waliin haasa'u. Akka haadha manaaf abbaa manaatti miti akka hiriyaamattiyyu sa'aatii dheeraa teenyee haasofnee hin beeknu. Jaalachuudhaaf yookiin immoo fedhii gaa'elaa isaaf godhachuudhaaf yaalii guddaa gaggeesseera. Haa ta'uutii garuu inni yeroo na bira dhufu maallaqa naaf kenna, na waliin ciisaa, dhimma isaa fixata, yoo tole baatiitti guyyaa tokko yookiin immoo lama ana waliin bulaa. Ishuma kanaan daa'imni akka dhuumamu barbaade gaa'ela waliin dhaabbannee waggaa 2 booda intalli obboo baluu naaf deessuu didde jedhee hiriyoota isaatti namoota biyya koottiyyuu na komachuu jalqabe. Ani dhuguma gaa'ela koo keessatti nama komatamu hin turre. Isatu yeroo naaf hin kennine. Daa'imni uumamuuf yoo xiqqaate haati manaaf abbaan manaan wal qunnamtii saalaa gahaa torbeetti si'a 3 yookiin immoo si'a 2 waliin gaggeessuu qabu. Ani garuu isa waliin wanta kana kan hin argadhu baatiidhaani. Yeroo tokko immoo guyyaa marsaan laguu kiyya jiru dhufee na waliin ciisaa. Safuu sodaa hedaa hin qabu. Haadha manaasaa lammataa baay'ee jaallata. Qixxee miti ruubii isheellee nu hin godhu. Isheef miti maatii isheef biyyatti mana ijaareera. Kan jalqabaarraa ilmaan 2, ishee kanarraa immoo ilmaan 3 qaba. Gaa'ela keessallee nama waggaa hedduu tureera. Kanaan egaa miidhamuu kiyyatu oolaare waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4 gahe matuma kiyyaayyuu maatiin koo daa'ima godhattanii jedhee yeroo na gaafatu qaanfachuun jalqabe. Obboloonni koo waggaa 4tti heerumanii ijoollee 4 kan godhatteetu obboleettii nan qaba. Ani garuu waggaa 4 gaa'ela godheen dhala argachuu hin dandeenye. Rakkoo gadameessa kiyyaas akka hin taane rakkoo kansaas akka hin taane sirriitti nan beeka. Kanaan egaa abbaan manaan kiyya kun na dhiisuudhaaf sababan dhala godhachuu fi dadhabetti narraa fagaachuu akka barbaadee fi bakka kiyya haadha manaa gara biraa biyyaa fuudhee fidachuu akka barbaadu karaa hiriyoota isaa dhaga'uun jalqabe. Kan natti tolee hojii mallee walakkaa qofa hojjedheen kanan jiraadhu sababa isaatiini. Tarii yoo ni na dhiise akkuma hiriyoota koo kaanii halkaniif guyyaa yookiin immoo qacarameen dhaabbiidhaan hojjechuu wanta narra jiruuf baay'ee natti dhagahame. Akka inni yeroo naaf kennee na waliin jiraatuuf illee yaalii gurguddaa gaggeesseera. Haadha manoonni isaa lamaan maallaqa isaa, humna isaa, dafqa isaa nyaachuu qofa miti wanta inni barbaadu ilmaan irree horachuu fi qabda jechuun karaa namootaa dhaamsi isaanii gara kiyya ni gaha. Yeroo ayyaanaa ani qofaa jiraattu wanta ta'eef mana isaaniitti deemiin dabarsa. Akka haadha manaa isaatti otoo hin taane anaan isaan kan na ilaalan akka hojjettu mana isaaniitiif. Guyyaa tokko guyyaa 2 ol anis isaan biratti hin dabarsu. Ilaalchi isaanii anaan gadi na qaba. Anis haadha manaadha mitire silaa akka macaafaatti hunduma sadan keenya qixxee bulchuu qaba mitire inni kanan gooneem. Dhumarratti guyyaa tokko hiriyaa koo waliin hojjennu kanaatiin waa'ee jireenya koo icciitii anaaf isa gidduu jiru darbe immoo dhiira waliin ciiseen gammadeen akka hin beekne guyyaa na waliin bulullee abbaan manaan koo humna akka hin qabne kun immoo daa'ima akka nuti hin horanneetiif sababa cimaa akka inni ta'e yeroon isheetti immoo daa'ima godhachuuf humna hin qabu taanaan akkamittiin warreen kaan irraatii dhalchuu danda'e ilmi dhiiraa akkanan jedhamu jettee na gorsuuf yaalte. Ittuma fufeen aarii keessa koo anaan dhiisee bakka kiyya dubartii gara biraallee biyyaa fidatee fuudhuu akka inni barbaadu yeroon itti himu mee yeroo waliin ciistan akkamitti ciistu? Inni akkamittiin qophaa'a? Atiyoo akkamittiin qophooftaa? jettee na gaafatte. Anis qophii maaliiti? Dhufee jennaan ol darbinaan jedha dhimma isaa xumurata yoo tole ni bula yoo toluu baate immoo yeroo suma bahee na biraatii deema. Maallaqa isaa malee inni na jiraachisaa hin jiru jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti isheen yaa giiftii koo dubbiin keenyi faallaa ta'e keenyi immoo maallaqa dhabee waanuma dhiira ta'eef waliin jiraannaa jettee naaf deebiste. Kanaan anis gammachuun humti gaa'ela keessaayyuu maal akka ta'e hin beeku. Miira koottis miira isaattis gammadeen hin beeku. Yeroo hundan waliin ciise mataa na dhukkubaa gaabbiitu natti dhagahama. Yeroo inni na biraatii deemu immoo nan boo'a fi kanneen kana fakkaatan dubartiin tokko gaa'ela keessatti gammachuu argachuu qabdu argachaa akka hin jirre isheetti yeroon himu mee turii. Jaarsi kiyya kashlabbeedha. Anis isarraan dhiira biraa bira nan deema. Innis ni beeka. Innis anarraan durba biraa bira ni deema. Haala ittiin dhiirriif dhalaan wal gammachiisu mana koo bultee anaaf inni yeroo waliin ciisnu sittin argisiisa jettee haasoo baatiiwwanii booddee kanarra geenye. Anis toleen jedhee mana isheen dhaqee abbaa mana ishee waliin walii galteetudha.
jireenyi isaanii gaa'ilan jedhamu jedheen isanitti meeraa. Garummoo gaa'iluma biyya ormaa kana keessatti uumamutu hedduu isaatu akkanaa. Yeroo isaan uffata walirraa baasan dabareedhaan yeroo wal tuttuqan qulqullina isaaniif hammam bakka akka isaan kennan bakka siree isaanii hammam akka isaan kabajan yeroo inni ishee baatu yeroo dhungatu yeroo tuttuqu miirri isaanii qixxee yeroo deemu hunduma isaa taa'een ija kootiin hin argee wantan qaamaan raawwadheen gammachuu dadhabe ija kootiin argeen gammachuu koo xumuradhee ishee bira arga xumuree booda ana barallee akka inni dhufu ajajjeenii ana bara dhufee wanta ishee irratti raawwate qaama dhiqannaa irraatii kaasee hunduma isaa waliitiin raawwannee yeroo jalqabaatiifis dubartii ta'een miira dhiiraatti gammachuu guutuun natti dhagahame wanti kamiyyuu hafee dhiira akkanaa waliin gammadanii otoo jiraatanii jedheen achuma ishee biratti hin dubbadhee kanaan garuu wanta hiriyaan koo kun nagoyyomsitee goote ta'ii isaan raawwatan guutummaa guutuutti moobaayiliidhaan akka ani waraabu na taasisteetti kan ishee qofa miti kan koollee guutummaa guutuutti jalqabaa hanga dhumaatti anaaf waraabdeetti bilbila koottis naaf dabarsiteetti haa ta'uutii garuu kan koo malee kan ishee anaaf hin dabarsine yaada isheetti gammadanii miira gaarii argachuu qofa otoo hin taane wanta har'a raawwatanitti gatii kanfaluunis ni jira waan jedhu sammuutti qabatteeti gara jireenya koo kanaatti seentee kanaanis torbee lama booddee wanta amala kana dura narratti mul'istee hin beekne maallaqa naaf liqeessii jecha jedhuun haasoo yookiin immoo tapha haaraa eegaltee anis maallaqni kan jaarsi koo naaf erge hedduun narra ture meeqa barbaadda yeroon jedhuuni hanga kanan barbaadan jedhee naan jettee anis tole jedheen maallaqa sana baaseen kenneefi hin turre naannoo baatii booddee gochaan kun raawwatee jechuudha ammas maallaqa na gaafattee kan duraayyuu deebisnee akkamittiin lammata liqeeffatte yeroon jedhuuni baay'een rakkadhee sa'aatii kanatti riyaan icciitii qoonqoo duukuu fi gola koosheetti immoo si qofaadhaa jettee narraa fudhatte sadaffaarratti bakkuma hojiitii hojjechaa otoo jirru mana otoo jaartuu biyyaa simmintoon ishee har'atee baay'ee akka rakkatteettu namoota naannoo keenya jiranitti bilbiltee yeroo haasoftu gurra kootiin hin dhagahee anis obbolummaan gidduu kana rakkooma guddaarra jirta kaa jedheen ture ani siif hin kenna jedheen maallaqa sana nan kenneefi si'a sadaffaaf maallaqa liqeesseefi tole jettee gammaddee narraa fudhatte si'a sadan kana keessatti maallaqa guddaa liqeesseefi kan naaf kennu abbaa manaa koodha waan na ta'eef wantan maatii koof godhu hundumaa immoo godhee wanta raawwadheeruuf guddaa ta'es natti mul'atu ture guyyaa tokko hinnaaf deebisti jedheen qalbii koo keessatti qabadheera edaa isheen bakka abbaa manaa ishee guyyaa tokko na waliin akka ciisu goote maallaqa na gaafachaa jirti kanaan otoo hin jedhu daa'imnillee gadameessa koo keessatti uumamaa nan waqtii yookiin immoo baatii kan hin uumamne akkamittiin turtii amma kanaa booddee naaf uumama jedheen ofiin shakkii qofa otoo hin taane kan abbaa manaa koollee akka hin taane jala muree sammuun koo natti himee baatii sadaffaarratti isa sirrii deemeen mana yaalaatti yeroo mirkaneeffadhu naheen hiriyaa koo kanatti hin bilbilee kolfitee biizinasii haaraa arganne kanaan jettee maal akka isheen jechuu barbaadde yeroo sanatti anaaf ifan ture haa ta'uutii garuu anarratti qumaara haasa'uu eegalteetti guyyaama sanas abbaa manaa ishee irratti bilbiltee baga gammadde kaa abbaa mucaa ta'uu fi jettee taasofte yeroo naaf bilbilu heeyyeen uumameera haa ta'uutii garuu kan kee haa ta'u kan sahaa ta'u waan hin beekuun qabu waggaa amma kanaa waliin tureen daa'imni uumamuu dide akkamittiin si waliin guyyaa tokko qofa raawwadheen akkana ta'an jedheeni yeroo kana innis wanti ta'u hin beekamu garuu immoo karaa kamiiniyyuu hin sodaatiin si maddiin dhaabbadhanaan jedhee yeroo sanarraatii kaasee inni torbeettis guyyaa sadiittis naaf bilbiluu eegalee abbaa manaa kiyyaatiin siif ulfaa'eera jedheen akka haaraatti gammadee hangan dahuttis baay'ee na kunuunsee biyyaan baa dhufeen waggaa shanaffaa koorratti daa'iman godhadhe haa ta'uutii garuu hiriyaan koo kun maallaqa narraa liqeeffachuu isa liqeeffatte immoo deebisuu dhiisuu ammayyuu akkuma itti fufteetti jirti daa'ima argan godhee booda na doorsisuu yookiin immoo viidiyoo kana abbaa manaa kootti kennitee jireenya kiyya diiguu akka barbaaddellee eenyu jireenya gaarii jiraatee eenyu immoo jireenya gaarii hin taane akka inni jiraachuun feene ifaa ifatti natti himte sanaan anis maaloo viidiyoo kana naaf balleessiitii maallaqati barbaaddu siif hin kennaa jedheen kadhadheeni tole jettee maallaqa guddaa na gaafatte dhugaadha akkuma biyya hambaa kanatti iyyuu maallaqni kun maallaqa guddaadha kana jedheen lakkoofsa isaa dubbachuun barbaadu kana siif kennuu hin danda'u
haa ta'uutii garuu hanga kanaatti siif hin kennan jedheeni. Isheenis fidinaan jettee viidiyoo sanallee siif balleesseera naan jettee tole jedheen fudhee kanaan kana naaf dhaabbatu natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu maallaqa guddaallee fudhatte naannoo koorraa fagaachuu diddee daa'imni koo dhalatee jabaachaa dhufee baatii 7 baatii 8 yeroo xumuru koppii abbaa manaa ishee fakkaate. Kun immoo isheefis ragaa qulqulluu ta'ee fi rifeensi isaa fuulli isaa waan hundumtuu isa fakkaata. Kanaan naannoo baatii 7 booda maallaqa saafe naaf galchii jettee na gaafatte. Anis hin qabu jedheen deebisee fi hin qabdu taanaan gaa'ela keetu diigama naan jette. Anis wantan godhuun dhabee maallaqni sun immoo harka kiyyarra hin turre. Silaa akka gaa'elli koo kun diigamu hin barbaadun ture. Diraamaa isheen narratti raawwachaa jirtu kana tokko lamaan abbaa manaa isheetti himaan ture. Inni karaa tokko maallaqa sana barbaada. Maallaqa fudhattu isaafillee ni kenniti. Karaa biraa immoo gochaan kun sirrii miti. Yoo ta'es kan dhalate daa'ima koodha jedhee gara koos ta'uu barbaada. Ishee biratti immoo gara ishee ta'a. Dhumarratti dubartiin kun abbaa manaa kootti jabeessitee bilbilu waa'ee koo itti haasa'uu eegalte. Kanaan ol salphachuun hin jiru mitiire guyyaa tokko otoo hin beekiin tikkeettii xiyyaaraa kutadheen otoo hin ajjeesiin gara biyya kootti galee maallaqa hamma kana narraa nyaattee viidiyoo guutuu anaa fi abbaan manaa ishee waliin ciisne abbaa manaa kootti ani biyya galuu dhageessee isaaf ergitee eessayyuu yoo ta'e nan dabar jetteeni. Abbaan manaan koo na ajjeesuuf hanga biyya Itoophiyaatti dhufee daa'imnillee kansaa akka hin taane hubatee ani mana firaa dhokadheen ture. Si'a 3 biyyaan baatii gara koo dhufe na argachuu hin dandeenye. Booddee irratti suuta as ba'aa waan uumame hundumaa maatii koo hubachiisaa. Maatii koo waliin araaraan uummadhee maatiin kiyya gara koo qoranii rakkina koo hundumaa jalqabaa kaasanii naaf hubatanii akka inni na hiikuufis dirqisiisanii akka inni na hiiku taasifame. Kanaan waggaa 2 booddee eenyu dhufee yoo na fuudhe gaariidha. Abbaan mucaa koo jireenyi biyya ormaas hiika dhabdee fi waggaa hedduu hojjetee jijjiiramuu waan dhabeef asuma waliin jiraanna naan jedhee na fuudhee waliin jiraachuu jalqabne. Daa'ima lammataa ilma dhiiraa kanuma isa fakkaatus waliin dabalannee jireenya keenyatti fufnee jirra. Jireenya namaaf hin taane kunoo akkana nama godha. Re'aa ofiitiin gatii gaarii kanfaluunis gatii hin taane kanfaluunis ni jira. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.